bahar arra rakkatee isoon rakkoo keessa jiru ni teenyaan osoo bahar maneedhaa jiru osoo bahar harka diinaa jiru nutis ol baanee sireera rafnee numan bulle abadan buluun numan jirre maaliif hin bulle nutis boroo akka isaanii kana ta'uu numan oolan nuti bahar qabuun waa hedduu nu barsiise yooyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu ilmaan oromoo kan addunyaa kana mara irratti argamtu dhufna deebine jirra kunoo har'aan tana akkuma faraani wajjin jira farre yooyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keessanii akkasumas ashama harka fuune hordoftoota keenya hundumaan keessanuu kan addunyaa mara irratti argamtan har'a xiqqoo dura viidiyoo takka isiniif gadhiisee ture har'a chaanaalli irratti argamna kunis chaanaala Durrii Aliiti maaltu jira yoo jettan akkuma haleessa deemnee waliin obboleessa keenya bahar cinaa ni dhaabbannaa jennee waada isiniif sennetti har'as wa'aanni keenya kanuma itti fufetaa kaleessa akkuma waada waliif galletti har'aan tana Durrii wajjiin Durriinis xiqqoo dura halkan hojiirra ture galgala ilaa saamee bakka isaan dalagan jala hordofne bakka hojiirra ture ammaan tana na dhufe akkasuma ijoolleen saahiban keenyaatis ni jirti warreen akka ibsaa show nuti bahar bira ni dhaabbannaa jaaniiti hedduu anaannachaa jiran isaanis nu eegaa jirani Durriin ammaan tana waan na dhufee jiruuf Durriinis asumaan yaani mariin keenya akkuma jannatti itti fuufee jira deemeetiin barbaanni keenya akkuma itti fuufetti jira kunoo anis faraan biraan jira deemneeti ijoollee wajji mari'anne ta wajji bahar bira dhaabbannettee ijoolleen if qabde qeerroo fi qarreenis akkasumatti wajji kaanee bahar barbaadu irra irraa osoo nuti jirru bahar akkamitti hidhamaa bahar akkamii roorfamaa diinaan jaani ijoolleen lafaa kaatee jirti nutis bahar barbaaduudhaaf har'aas boruus bahar hidhaa miti yoo hojjeessanii awwaalanu biyyee keessaa baafnaa qophooyinee jira kana if duban deebinu abadan farree akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota maaliif bakka nutis dhugaadha rafu jirra firra rafu jirra malee isoo nuti if dhageenyu isoo nuti if garru ummanni kun waan kana hundaa'u hin hojjetan ture maaliif hojjetan kaleessa silaa humna isaaniitiin taate bahar bakka san hin dhabe harka isaanii seenu garuu guuzee itti yaammatanii garee itti ijaarratanii gareedhaan Ammaqqee fi Najjaash kiyyaa dhaddeen citaan deddeemsan qabee viidiyoo inni eda gadhiise agartanii jirtan bahar akka nama isoo bakka ciisu isoo harkaan hin tuqin miila itti caasee akka nama gartee miti laastikatti isaa lafaan dha'uudhaaf isaanuu irratti hollolan akkamitti ati kiyyaa akkana si godha akkamitti akkana si godha jechuudhaan saniifuu nutis maaliif isaan kana yeroo gabaabduu keessatti dhugaadhaa viidiyoo jaalannee isin marutti hin jirru maaliif haala nuti irra jirrus isinis harka jechuufi Ammaqqawii yaa Najjaash yaadhadde waa'ee isaanii dhaadannaa miti dhageeffadhu Durrii keenya maaliif nuti takkaffaa hordoftoota keenya hubachiisuudhaaf maaliif hatattamaan waan kana goonee hojiidhaan isin garsiisuudhaaf karoorri keenya garuu dhaadannaa isaaniif akkana taanaa isaan akkana goonaa miti waan goonu isinis kanuma nu faana turtan walumaanuu arguudhaaf jiraanna akka gareen shiraa jaaramtee shira namarra yaadaa jirtu kanatti nutis qeeroon if bira jirra obboleeyyan keenyaas bira jirra maaliif isaan har'a yoo warra maatii ta'an nuti tamam takka faraanis Durriis biyya tana keessatti wanni jalaa eenyu wanni ciiqee fi cir jalaa jiru hin jirtu mataa keenya malee saniifuu isaan sodaataniif nuti sodaannee taa'uu qabnu akkasumatti hedduu obboleessa keenya balloon hedduu waa'ee jireenya bahar kana keessatti hedduu rakkisanii hedduu rakkachaa jira tamam obboleettii teenya dhaadannaa isaan godhaa fi jiran sanis arkitan fatiyaa bilbilaanis bakka ati bahar dhufee kana atis dhufuun hin ooluu jeeti Ammaqqeen edee isiidhaaf dhaadachaa ture intala dhalaatiif meelaala jaarsa qabanii
abbaa manaa qabanii haadha manaattis bakkuma kana dhufta mee laala dubbii kana mee dhugumatti abbaa manaa yoo qaban dhimma isaa isumaan raawwata malee haadha manaatiif haayoo bakka kana dhufta maaltu fide kana jechuun isa jechuun awwanni siinjoo takkaffaa qabdan akka qabdanitti nutis isin harkaa funata akka fatiyaa ammoo wanni siinjoo ati intalalaati manaa gadi hin balloo irra deebi'an maasii fatiyaa sa'aatii 24 akkuma baanatti nuti suma magaalaa keessa irra barbaada baar bakka 100 meeqa dheennedha bakka 100 meeqa ulaa namaa meeqa seenne bakkee isaan kaan ni baafna baar balloo fatiyaa biraan fagaatin naannoo fatiyaan jirtu hin fagaatin fatiyaa akkasitti jisiftanii intalala akkasitti jisiftanii abbaa manaa irraa qabdanii ijoolleen isaa mana keessa iyyuu jirti haati mana isaa iyyuu jirti bultii isaa jireenya isaa keessa seentanii jireenya isaa jeequ jirti kana maaltu fide yaa Najjaash ummanni dhageeffatu ummata jechuun Najjaashii fi Ammaqee jechuun ummata qulfii sammuun isaanii zabaadii malee waan takka yaanne isin galee garuu har'a maaliif mana keessa san maa mana keessa hin jiraatina isin galee maa baafattan maa bakka dalagaa dhiistan mana keessanis dhayne jirra ilmaan keessanii fi gaafa warra keessan agarre nutis akkuma isin gartee baar qabda sanitti ilmaan keessanii fi haadha mana keessanii qabu ta'e dhugatti wabillaahi kariim amanu baadhu ilmaan keessanis numaa qaba takkaffaa hasan agarru mana keessa irratti bakka jireenya keessanii agarree jira irraan tana anaa faraan qeerroon agarree jira homaa tana lamurraa bakka dalagaatti bakka hojii keessanittis barra kan nu barsiise sababa isin ittiin baar qabdanidha waan biraatiin miti qabinsi baar waa duru barsiise baar gaafa inni nagee qabu gaafa wallola hin qabne afaanii fi boobbola qabatanii akkas jala yaatan arra fiddanii baar qabdanii hidhuun maaltu fide baar ilma Oromoo dhageeffadhu isaan jechuun nama qorii irraa nyaatetti udaanu dhageessaata gabaabdumatti gabaabsi ummanni nama waan kalee dabar yaadatu miti si galee ummata jireenyi isaanii sammuu jeeqe jireenyi isaanii itti garagale namni yoo isaanirraa iftee jiraate dandee jiraate abaluu akkas ta'eedhaaf akka abaluttiin sirbaan boquu nama jallistii jira si galee kanaaf hinaaffaan isaan godhaa jiran hinaaffaan isaan keessa jirtu ammallee hin baane ganaa ba'uudhaaf jiraata saniif isinis asumaan quba qabaadhaa tamam nullee quba qabaadhaa kana isinis waan isin dubeera asbaasaan nutis waan nu dureera waan nu dubeera waan nu dureeraatis waan nu boodeeraatis asbaafna isinis waan qabda yaada keessan hofna keessanii fi waan barbaadan asuma baasaa akkuma fadhatti waliif baanaa huntis dhugaan dhugatti walii baana kana agarree nuti baar arree hiikan jenne yoo dubbannee nutti deebitanii nu qabdan jenne sodaannee numan teenye dhaggeeffadhaa ummata eenyuuf jenneet eenyuuf dhaggeeffadhaa ummata Oromoo dhaggeeffadhaa qeerroof qarreen dhaggeeffadhaa ummannes gubbaa reertan sooshaal miidiyaa kanarra sababiin baar qaban Najjaashii fi Ammaqayyuu kun baaratti gochi raawwatu jiranii gocha addaati gochaan heeraa fi seera ilmaan dhala namaatiin adda kana godhuun duguggaa sanyii namaa akka ta'e beeku qabdan arraas banuus yoo isaan kuni waan akkanaa kana hin dhaabne arrarraan kaasee fakkaataan akka isaanii akka michiir isaan boodaa soqqoos beejaanii edda keessaan dawwalnetti himan naafis barreessaa turan yoo waan akkanaa kana hin dhaabne jechuudha addunyaan kun akka badu beekaa xifaan nama takkaa jecha bakakkaan mandara buuti yaa ummata keenya du'aarii baarii du'aayee godhaan gasu
hanga baar mana hidhaatii boo harka jinaatii boo du'aa godhaa. Isumatti isinis gaa yeroo tun yeroo taa'umsaatii miti yeroon tun yeroo gammachuutii miti yeroo gaddaati isoo garaan keenya nu boo teenye viidiyoo isiniif maruun nutti illee toleetii miti isinii galee akkuma isin jechaa jirtan viidiyoo teessanii nu maraan olinaa hojiidhaan nu barsiisaadha nutis ammaaf duraan durriidhaan eegaa ture durriinis dhufee jira kanaafuu gaa amma karaa barbaacha bar deemuudhaaf qophiirra jira namnis taa'anii nu eegu jira waan ta'eef inshallah information ijoolleen isaan jalattis gurguranne isa waan ta'eef itti qubanu qabaadha maaliif namni waa'ee isaanii TV naannoo isaan jiranii nu barsiises ijoolleen ni jiranii waan santaa dalgaa isinilleen laal asumaan nus quba qabaadhaadha inshallah waan jira walumaanuu arkuudhaaf jiran hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Du'aa nu godhaa asuma gubbaanni yoo nutti aartanis dhiifama nu godhaa yoo ammalee dubbannes dolfachaa maaliif kunii waan nama gaddisiisaati kunii waan gartee hamilee nama cabsaati dhugumaan dhugatti wanni akkanaa kun baay'achuu babal'achuu hin qabu maaliif hin qabne sanyii nama balleessa maqaa nama balleessa akkasuma sababiin ammaa najjaashii fi Amakkawi irraa kuni miccirfaa dabalate waan ajaa'ibaati maqaan keenya biyya namaa keessarraa wanni akkanaa kun yoo ta'e sababa nam takkaatiin hawaasni guutuun yoo rabshaan kee bakka takkatti maaliin isin hin jaaqanii beektan waan namaa keessarraa. Sanumaafuu asumarratti inshallah viidiyoo kana maaliif isaan hubachiisuudhaa fi tamam hordoftoota fi kabajamtoota keenya yeroo gabaabduu keessatti gaa waan haare qabannee dhufuun keenya hafan qabu asumaanuu nu faana